kuntaala dhibba ba'achuurra yaadota garaagaraa sammuu baadhachuu nama dhukkuba. Osoo takkan eegalin dhibba yaaduun mul'isu qotti yaadammoo karoora yeroo dheeraati fi karoora yeroo gabaabaa dabaafadhuuti. Karoora yeroo gabaabaa kan waggaa kana keessa milkeessuu dandeessurraa jalqabiiti kan dandeessurraa eegali wanti ati dandeenya hin jirtu waan ta'eef xiqqoodha jalqabdee guddoo hojjetta. Yoo waa afur hojjechuuf yaadde waa afran hojjechuuf yaadde keessaa tan guyyaa irraa godhuu dandeessu keessaa filadhu. Isii xiqqishoo ati ammatti mul'atti qabdu waa afur yaaddaa afururraa takkan hojjenne tanaan godhetta saniin godhetta sanaan godhetta waa 8-9 yaadda. Maal goota sammuu ta'e keessaa buusi yaadota afran mastawaashaa yookaan nootbuukii irratti yookaan diyaarii irratti barreeffadhu. Isaan afran kana keessaa an tanaan gochuu dandaajii adda baasi ta gochuu dandeessurraa eegali. Kasi fayyadu keessaa fudhu yoo sin fayyade nama fayyadu jira sheer godhiif.